بدي أنت يا نونو بكرة بدي أقول لك إيه ما استبت خلص خلاص حبيبتي أنا بكرة بس يوصل لهونيك بدي أقول لك إيه بدي أقول لك أوكي ما استبت ما لا أعطيني بوس خلاص حبيبي أنت gaafa qalbii qulqulluudha nama keessummeessitu gaafa qalbii qulqulluudha onnee qulqulluudha uummata adii kana tajaajiltu jechuudha keessa koo ijoollee daa'imman dirqashootanii jechuudha dhugaa rabbi qalbii kan diila osoo kennite yookiin lubbuu kan keella osoo kennite fi garaa isin nyaattu jechuudha noon akkanaa kun nama mudateera ijoollee akkanaa xixiqqootanii jechuudha lama dubartii sanuuyyuu hin beekta ijoollee shamarranii haga isiin nama dhiyaatu jechuudha wallaa ijoollee lama guddisee jechuudha gurgurdatanii dheerinaan na caalan inni gabaabdu waan ta'eef jechuudha. wallahi harka kiyyaan guddisachuu ijoollee akkanaa ta'e jechuudha miira akkana kana ni beekachuu barbaadeet gaafa ani guyyama lama yookiin guyyama sadii ijoollee ta'e bira biraa deeme wallahi gatteettee boottee jechuudha guyyaa lamaadhaaf magaruu gurgurdatanii qubana hin qaban jechuudha daa'imman tuniin jechuudha gaafisi ijoollee hedduu gara nama raasti walumaa galatti akkaatuma ati keessummeessitetti akkaatuma ati ijoollee arabaa tana qabattee si dhiyaate jechuu barbaadeet anama fakkeenyaadhaaf ijoollee diqqoo lama akkana kana guddisee jira alhamdulillahi wama walii himinillee wallahi akka ilmooti yaatatti ija ilmooti yaatan jechuudha akkaata ilmooti yaatatti isaan laala jechuudha ilaa hagamma gurgurdatanii hundi isaaniitu ilachuu jechuudha kuudha gurgurdattee jirti jechuudha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh yoo yaalman oromoo jirtu baga jiraattanii viidiyoo tanarraa isin itti gammaddaniif onni qulqulluudhaan ijoollee itti dhiyaattaniif onni qulqulluudhaan nama keessummeessitanii malee waan akkasirraa haasanillee miti walumaa galattoonni isin jechuu barbaade ijoolleetiin gaafa qalbii qulqulluudha onni qulqulluudha nama keessummeessite wallaahi nama qulqulluu argata jechuu barbaadeeti anamu ijoolleen tunneen gurgurratti qubana hin qabdu walaakin jechuudha gurgurdataniitiin akka nama fakkeenya ijoollee araba gurgurdoon takkisiitiin dhiyaattu ijoolleen haasoftu ijoolleen hin taphattu waan akkasiitu jiru ija hamtuudhaas ilaalti isaan ija dureeyyiitiin yookiin ija sooreyyiitiin uf ilaalanii ammoo ija hiyyasaadhaas ilaalan walaakin harka kiyyaan guddise waan ta'eef jechuudha wallaahi kalaama takkatti wasinna dubbatti akka ijoollee kiyyaatittuma wallahi kijibni isin fakkaachuu danda'a jechuudha haga amma gurgurdatanii tinna umatiidhaan jechuu kan dheerin isaanii hojjaa isaanii na caalu kanaayyuu akka ijoollee kiyyaatittuma jechuudha yoo isaan waa balleessan hin dhiisu haati jechuu haati isaan dhalte ufiin tuxxan itti yaamti jechuudha ana itti yaaman jechuun isaan waa balleessa gurgurdatanii gurguddoo mamma sadarkaa kana akkuma haadha isaaniitiin na jalaa fiigan na jala hin dhaabbatanii haala arrabsamanii na arrabsan wallahi haadhaan jecha hin taane afaan hin baafatan malee ana dhawwaata kanatti hin baafatan maaliidhaaf ittiin dhiyeessu waan ta'eef hin dhaa akkasiin bobeettu jechuudha akkasuma jaaladhallee akkasuma onni qulqulluudhaa isaan jaaladhallee dhugaa rabbii jechuudha maaliif kalaasi wanni akka malee waan nama tokko jaalatte ijoollee keessa ijoollee shamarranii agarsiin namatti dhiyaatu hin beektan gaafa ati itti sitte ijoollee shamarranii wallahi keessa ijoollee xiqqishoon jechuudha gaafa si dhiyaatte onni isaanii qulqulluu sharrii hin qabdu gisee ijoollummaa kana jechuu yoo gurguddate tokko jijjiiramuu danda'a tokko miira garagaraa si agarsiisuu danda'a akkaataa ati duraa itti guddisanii dantaa ittiin qabu tokko jechuun amma ijoolleen xiqqoo obboleeyyaa iseeti gaafa daa'imaa jechuudha gaafa ol gurgurate akka saraatanyaa isaanii taatiin beektee jechuudha. jecha kaleessa siin jette san yookiin jecha bareedaa siin jettu haadha saraatanyaatti yoo siyaamte sitti dhaga'ama madaamin harka kiyyaan guddisee harka kiyyaadhaan kunuunsee sadarkaa kanaan ga'e saraatanyaa naan jetti yoo jecha akkana naan jetti si dhagamuu danda'ama walumaa galattu biyyuu wanni aan jechuu barbaade tarbiyaanii guddisni jechuudha guddisni manuma keessaa amma haati arabaatu jechuun hin dhalti malee hin guddistu kan guddisu saraatanyaadha harki caalu jechuudha harki caalu kan guddisu saraatanyaadha akkuma si argitanii akkuma anallee argaa jiru akkuma ana ofii kiyyaa guddise jechuu barbaadeeti sababni isaa isiin hin dhalti raasidantaatti hin qabdu takka tawjii qabaatu hojiidha tawjii hin qabaanne sirma gadhiisee jechuudha walumaa galattu jechuudha walaaki ijoollee teenya bakkuma kamittuu yoo haa ta'u eessumaa yoo haa ta'u biyyaa jiraatanii biyya namaa jiraate ilmin sagalee teetana dhagee jirtu yoo taate ilma namaa kana jechuudha ilma namaa kana inni si haa miidhu isa kamii haa ta'u isa dhiiraa haa ta'u isa dhalaa haa ta'u isa arabaa haa ta'u isa ajamaa haa ta'u isa faqiiraa haa ta'u isa hiyyee dureessaa haa ta'u kamiin haa ta'u
namaa wannuma jedhamu jechuudha. Ilma namaa kana jechuudha. Ati gaheen kan kee ati baatu onnee qulqulluu nama san keessummeessuu, onnee qulqulluu nama san jaalachuu. Tarii gatii jaalala kan keetii san dhabuu dandeetta. Tarii kan keetiin guddisteetiin onni isaa sin jedhan baay'ee ta'uu danda'a. Ijoollee haa ta'u, ijoollee arabaa ta'u kan fedhan yoo haa ta'u. Akka ati jaallattu sanitti gahee achirraa dhabuu qaba yookiin waas madaalu waan jaalala kan kee madaalu argachuu dhabuu dandeetta. Walaakin sirraa hin badin. Sirraa hin badin. Yoo ati sirraa hin badin nama sanirraa yookiin ijoollee abbaan fedhanirraa yoo bade dantaa isaaniiti. Isaanumatti miidhama. Isaanumatti gaafatama. Isaanumatu boritti dhagahama. Akkuma mana kennaa jedhe sani miitee deemuu irraa miidhamtee galuu wayyaasa jedhamu santu tara waan ta'eef. Kanaaf warroonni gola madaamii mana madaamii jirta keessa ijoollee ammaa dhuftanii xixiqqishoonii tawaa hin beekne ijoollee waggaa 14 13 biyyaa yaasaa jira kinoo abbaani inni dhaabbatee subhaanallah gara akkamiin kumatti biyya baasanillee jechuudhaaf nu sanii biyyaa baane madaalamu. Ijoollee ammaa yoo ati biyyataa jettee illee hin ta'ettu. Anammoo osoo namni akkana himu ta'ee inni dhufa natti fakkaatu. Bagaan dhufe garuu dhufuu kiyyatti hin gammada wallaahi dhufuu kiyyatti waa baay'ee biyya namaa kana keessa baratta gaafa biyyaa baatu jechuu waa takka hin beektu. Gaafa biyyaa baatu akka biraa hafu wannuma maatii jedhamu kanaayyuu hin beektu. Jaalaluma maatii jedhamu kana jaalaluma haadhaaf abbaa kan kee kan jaalala obboleeyyan kan kee kanaayyuu hin beektu. Tokkoffaa irratti jechuudha obsa hin qabdu. Biyya namaa kana keessa waa baay'ee baratama jechuu barbaadeetti obsa baratamaa. Akkaataa ittiin bulmaatu karoora jireenya keetii si arga jira. Tarii gaafa biyya jirtu haadhaaf abbaa kan keettu karoora si baasa obboleeyyan keettu keessaa obboleeyyantu karoora nama baasa. San jalaa baatee gabrummaa san jalaa baatee karoora kan kee baafattee yaani waa ofii karoorfatteera jechuudha. Waa ofii karoorfatte wanni kun jireenya kiyya hin jijjiira wanni kun jireenya kiyya waliin deema jireenya kiyya karaa kanarra ta'uu qabaa hoo jettee ofii murteeffatte jechuudha. Biyya namaa kana keessatti biyya soo ta'e akkasii murteessu abbaa biraati. Walumaa galatti yoo akkuma miidhaan jiru faayidaa jira. Irra guddaa faayidama jira yaada biyya namaatii bahuun akka biraa hafu maatii kan kee irraa uf dandeettee jiraachuun waan guddaadha. Uf dandeettee jechuudha. Hirkattummaa ala baatee jiraachuun waan guddaadha. Gabbaatee wannummaan biyya nama laal gurraan dhaguuf ija arguun takkaa miti. Wannuma namni itti ta'u wannuma jireenya biyya namaa kana dhageeffachuu ija arguun caalti jechuu barbaadeeti. Ija arguu dhageeffachuu irra ija arguu caalaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf biyya namaa kun waa baay'ee nama barsiisti. Eega biyyaa baatan ijoolleen keenya xixiqqoo amma biyyaa baatan dhiyeenya biyyarraa dhuftan kuni sabrii godhadhaa obsa godhadhaa hin darboonni hundumtuuyyuu waan hundaayyuu yeroof malee yeroof isin ulfaatu danda'a. Dalagaa arabaa kunillee yeroo isin ulfaatu danda'a. Walaakin garuu adeemsa keessa siisteema itti baafattanii bakkuma amma fakkeenya bakka qulqulluu tokko ta'e qulqulleessa hojjettee sobdillee uumamte kan duutaare hadhalleen qulqulleessita biruulleen qulqulleessita waan ta'eef akkaataa jireenya kan keetii obsaadhaan baratta jechuu barbaadeeti. Obsa qabaadhu daddaftee abdii himurisiin jedha. Ka odeessuu ka fixee nu nagaan jiraadha akkasiin naan garuu ijoolleen hedduun nuti tolan dhugaa rabbii teenyaa yoo kashee itti bootu dhugaa rabbii. Sana rabaati.